qabsaawwan ni kufaa qabsoon itti fufa irraanfachuun qabnu hogguu haa yaadannu waamicha ayyaana guyyaa gootota Oromoo bara 2016 Ebile soddoma magaalaa bulteen UK keessatti ayyaana guyyaa gootota Oromoo kabajachuudhaaf qophiin keenya gurguddoon raawwatanii jiru. Kaneen isin qofaadha. Kottaa guyyaa gootota Oromoo ni kabajanna. Qabsaa'ota lubbuu isaanii bakka buutiin qabne dabarsanii nuuf kennan ni yaadanna. Kanneen lubbuun jiran cinaas ni dhaabbanna. Artistoonni Oromoo lama Norway irraa guyyaa kana dhufanii isin bashannansiisan. Hirphaa Gaanfureef Tottobaa Taaddaseeti. Maalaw kottaa guyyaa gootota Oromoo waliin kabajanna. Teessonsa Lowers Bridgesman Street, Bullington, Lancashire. Lakkoofsa bilbilaa 746 265 3953 784 72 18 3 741 1883 450 yookiis 741 472 75 90 kottaa Ebile soddoma guyyaa gootota Oromoo waliin kabajanna. Injifannoon ilmaan Oromoo. Qeerroon hunduudhannee bosonatti gallee nu siriirree woboofana ijoollee Wallaggaa maal gadoofu biyyarraa diina Harargee maal gadoofu biyyarraa diina Shawarraa maal gadoofu biyyarraa diina Arsirraa maal gadoofu biyyarraa diina Jimarraa maal gadoofu biyyarraa diina Amborraa maal gadoofu biyyarraa diina Eewwaggaa janakoo tikiidha qabatee anduransi nyaatee duransi caccabsee jedhe geerroon